seenummaan keenya kana jechuudha. Gaafa boruu miidetti ulamaata kuma soddom as Yohaannis qale Oromoon taan hunditti dirmachuu dhabuun salphina arraatiif nu saaxile jechuudha. Naamana arraas gaafa walloon guututti cabte qotte duudaan haarettuu zamachaa gooti kana Oromiyaadha. Aggaamiin tun Oromiyaa guddoo fi Oromoodhaaf malee walloofi miti. Nu laalu jiranii jechuudha. Dhugaa wayii saammatee waan nu keessaa ajjeesee gala. Aggaamiin tun nu hundaaf. Uummanni kun beetee laalu jira bara laalu jira. Yoo usne habeetee walloo ficcisiisaa jiru qotte duudaa miti nuti jechuudha. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoodhaa Gohaa Tsiyoon irratti arsaan fadhee kafalame maaliif guyyaa takkaaf hin taane sa'aa takkaaf hin taane makiinaan isaanii Oromiyaa seenuu dhookuu qabna. Yoo akkasi beekan qofa yoo adabbiin jiraatte qofa uummanni kun irraa ooluu danda'a. Kanaafuu karoorri uumamuu qabaadha. Jaalmarroon arra mul'adhu jechuudha. Faayidaa hin qabdu hawgaa kan beektee dhugaa Rabbi ibsuudhaaf gaafa lammiin teenya takobaa jirtu dhumte yoo beektee waan garsiifanne. What's the point? What's the point? Hawgaa kan walloo ofirraa dhiifnu haa. Nama dirmanneef Oromummaadhaaf maarraa gatii kafalanii achi baanu haaf danda'anii jechuudha. Taankuttee barnu harka. Wallayyeen nama miiliyoon 5 miiliyoon 6 nurraa kutanii barnuun himatanii baramma. Wanni nuun himanneef kan nama namaan dirmanne maal godhu himataa jechuudha. Araba godina xiqqoo tana jechuudha. Godina takkiitti tanaatu irra dide. Hoggaa lolanii garaana nyaatanii jechuudha. Alaabaa teenya qabatanii maqaa keenyaaf falmatanii takkaa isaan Oromoon nuun dirmanne jaanii Oromummaa lafa dhiisanii beekanii jechuudha. Gara bal'atan. Tanaafin jaani walloon mataa Oromoodhaati. Ji'ogiraafikilii qofa odoo hin taane sabboonummaanuu mataa Oromoodhaati. Hogguu itti qophaa'u lola wanni Oromoon barachuu qabdu kanaa jechuudha. So loon isaa irraa buufatee bariisaa ammoo dagee dhufe hogguu Amaarri beektee mootummaa duuba dhokata wanni beektee garaa nama gubu kanaa jechuudha. Amaarri odoo beektee liyyuu haayilii isaan qopheeffanne otuu beektee poolisii federaalaan qopheeffanne makalaakayaan qopheeffanne takkaa walloo wajjin jilbiibbatee lolee hin beeku. Ni sodaata bara uummata beektee sodaattuudha jechuudha. Luuyina ammoo hogguu moggatti makalaakaya kaatee lola sisseena. Walis ilaalan gaafa Oromoon irra jabaattee ni seenan jechuudha isaan. Kana booda gaamma araara godhan jechuudha hogguu. Amma harkufteessan amma araaraa fi maarree fi jinniidhaafis qophaa'aa jiranii. Haa ta'u ammoo oolmee kaleessaa san keessatti walloon alhamdulillahi rabbi irra aansee jechuudha. Irra aansee nama 5 qofaan nurraa madaa'e. Ilaamaa nama du'e illee gabaasaan nu geenye. Aboo jarri walloodhaan jirtan moo kam? Walloodhaan deeggaraa informationii biyyarraa nu dhufe nama du'e hin dhageenye. Ammoo nama 5 nurraa madaa'e 5 sanuu maaliif madaawaadha? Maaliif madaawaadha? Ofii dadhabannaani poolisii federaalaa nutti erganii poolisii federaalaatis dhukkeerraa kaaftee ijoolleen teenye deebiftee liyyuu haayilii Oromoodhaa ergan jechuudha. Ammas liyyuu haayiliin dhibaati fira kararraa uummatee jira. Haga ammatti gaa waluma gaarrifatanii harkaa wal qabanii dubbii karam deemtii hin beeknu. Ammoo wanni guddoon beektee wanni guddoon maybe laayinaa yoo shabboo keessanii banu taate walloo miti nuti akka Oromootti maal godhuu qabnaadha. Wannummaan naan ta'in kanaa jechuudha. Hogguu asumarraa teenyee beektee namaa garaa nurraa dhume miti. Gaafa walloon tuqamte akkamitti Oromoo waa godhuu hin dandeenyedha. Yaaqii Gondariif Gojjaam dhaqaa isaniin jechaan jiru. Uummanni kuni nama 50 nama 20 nama 10 guyyuu Oromiyaa seenaa jiranii jechuudha. Eber guyyuu takka karaa san cufte ban nama lamaanuu karaa cufuu dandeessa. Uummanni udaani anaa isaniima. Waraanni bilisummaa Oromoo keessaa namnummaan 2 makiinaa dura dhufte goommaa yoo orebeetee dhaabbate namallee ajjeesanii jiru. Goomummaa yoo dhowtan karaan cufame. Dhakaa yoo keessee dhakaa fuudheen dhufuu jechuudha. Qeyroo bar ulee qabattee temaan dura Gohaa Tsiyoon irratti cufaa turte jechuudha. Gohaa Tsiyoonii fi Sululta irratti cufaa turanii jechuudha. Dhakuma xiqqishoo akkana kaayanii makiinaa kubni meeqa akkasii salphii seeneef booda deebi'aadha.
gatii kafaluu qaban. Dhugaa irra beetee qeeroon daandii irra bahii fi kana godhillee odoo gooteellee seenaadha. Seenaa. Barsilaa irra dhayineetu dirmachuun nu barbaachisa jechuudha. Dhayinee loluu. Mee eega loluu sanillee dadhabdan. At least karaan cufamu. Optionii biraatti akka lama sadii lafa kaa'amu. Lagannaa ammaan dura haasofne wanni dhiifnee fi dhiifne ammallee qorbaata irra jirra. Lagannaa san wanni itti dhiifneef beeytee keessummaa amma torii galatoomaa jira. Hawaasni keenyaa qalbii takkaan kanaas fixatanii walitti dachaanii bal'inaan irraa mari'annaadha. Yeroo dabre soommanaan nu qabe soommana boodaas beeytee imala galatoomaadhaa santu deemaa jira. Obbo Baqqalaatii fi obbo Johaariin deemu kunis haa dalagaa kanallee beeytee galmaan gahatan jenneeti wal cinaan oofnuuf lafa oolle. I think guyyaan dhufu jiru naaf fakkaata. Tooriin kunillee yeroo gabaabduu keessa ni dhuma. Lagannaanis meeshaa takka tanu harkaa qabnu jechuudha. Bitumaa ammumaanuu mee sammuudhaan qophaa'a. Wallo xuquun tuni beeytee rakkoo nutti uumtii jaanii akkasitti beekuu qaban. Nama beeytee walloon tuni nama miiliyoon 70 fira qabdi jaanii beekuu qabanii jechuudha. Hoggaa kaan nuuf qottee duudaa waa takkallee garaagarummaa hin qabnu. Qaanii dhugaa rabbiitii saniima. Nuti irraa hafna. Mogga jiranii jechuudha. Asiin anfar. Amma baatee keessa namni irraa dubbatan jiru lolaa gaggeeffamaa ture jechuudha. Baatee umuruu fadhadhaarra isaan. Beetee naannoo amma haxummaa furseera ilaa wanni itti karaa baatee kanatti fiifuu orgobbaa sanatti qooyisaa jiran asiin afarsitti afar yeroo meeqa dhufanii lolanii jechuudha magaalaa baateettis Liyyuu Haayiliin Amaaraatis. Haa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sanni jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa ani lola kana keessallee harkisee na quunfadhu jechuudha. Maaliif wanni isaan barbaadanu ashabbaariidhaadha. No. Lolli kun uummata rabbaname qotee bulaan rabbaname qotee bulaan ifiifuu ifirraa deebisuun isaa waan dansa ammallee dubbiin akkasuma ta'uu qabdi achii miti. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa kan tuulama keessa jiruu fi kan macca keessa jirtan keessaa shaggar kaabaa symbolically ni jirtanii keessan warra galata guddaa isaanii qabaachuu. Gumaanni keessanillee ol ka'a. Yoo taraa tana gabbaatanii Gwaatsiyoonii fi sululta cuftan. Ammas ibsa ejjennoo keessanillee yeroo hatattamaan akka nuu baafta isan gaafanna kaafaa'oonis abaa'oonis waraanni bilisummaa Oromoodhaa. Siyaasa jechuun akkasii jechuudha. Beetee waan deemaa hojii deemuu qabna bara. Kun amma carraa guddoo hottuma duudaa waa barsiisuudhaaf jechuudha. Kabiraa miidiyaaleen beetee Oromoollee xiyyeeffannaa walloodhaaf akka kan itti abdii guddaan qaba. Warri peejii keessanirraa hafarsaa xiqqooma dubbii walloo tana hafarsuu qabna. Cinaa dhaabbachuu qabna. Sagalee isaanii ta'uu qabna. Dhaabbanni siyaasaa keenyaas koominiitiileen adda addaallee ibsa ejjennoodhaa dawaadhaa jechuudha. Uummanni kuni lammii qabanii jennee agarsiisuu qabna. Lammii qaban jennee agarsiisuu qabna. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa hedduu isin jaalannaa isin kabajna. Guyyaa akka irraa hanamuun mul'achuu keessan barbaannaa jechuudha. Waraanni meeqa eebbifte? Waa meeqa afuruma loltanii beektee taraa tanamee mataa nu qabachiisa. Kottaa wallootti lolaa isin hin jenne jechuudha. Odoo gootanillee isinirraa eeggamaadha. Ammoo yoo hanqatte asumaanuu fantaallettis wani dhaammannu kana jechuudha. Bikki sadeen tun waan nu godhuu dandeessan. Warri fantaalleellee warra karaa Shankoriin Amaara beetee Shawaa Kaabaa gara siinis akka dhufne yoo karaa Orogodaara sanitti itti cuftan warri karaa darraatiin ammas akka walitti akka Goojjaa seennee itti gootan Gwaatsiyooniin karaa afran kanaa yoo cufne adabbii guddoo fi jechuudha isaan. Because wanni hin danda'an nu malee jiraachuu hin danda'an. Bikkitti waa gurguratan nuti bikkitti irraa waa bitatanillee nu biraahidha. Gaa kana dhaamsi keenya jaalmarroodhaaf jaarsanyii jaalabdii akkanumatti illee cibirraa beetee naannawa fantaallee jirtan mee waan godhuu dandeessanii ilaallaa jechuudha. Bilisummaa suutatti itti geenya ammoo guyyaa akkanaa kana gabbaanee dubbachuun wabii isaanii jechaa jira bara. Wabiidhaa hoggaa isaanii jenne gaacheen hoggaa isaanii jenne
symbolically waan akkana dawa wanni beeyti qabsoon oromoon qabne keessa tanaa jechuudha bilisummaa fagoo son qofa qabsaa'u miti roorroo kana nama dhufte tanallee waan qabdanii beeyti nama jeesaa sadiin jiru ammoo oromiyaa mirgatti qabdanii cufa dhaqaanillee taatu cufa waraana hedduu jira naannoo saniin beeka naannoo darraatis irwaatu ibsa ejjennootu hannu qabdi waraanni bilisummaa oromoodha lolli wallorra gaggeeffamaa kuni yoo kan dhaabbanne taate karrati beetee oromiyaatti seentan hundinuu nu cufamti itti himuu qabnaa jechuudha itti himuu qabnaa kana qofaa miti biiznesoota isaaniitis will isolate ammumaanuu mee lagannaa labsaa jechuudha ammaa hojiirra oolfadha salaambaas maarebaas abashaabaas waan geejjiba isaanii kana hundaa takka illee itti fayyadamina reesturaantii isaanii hin dhaqina ammumaa waan guyyaa itti qabannu jiru haga beetee nuti qopholee isaanii labsinu ammaanuu beetee lagannarra jirraa akkasitti udoo jenne maal isanii fakkaataadha lagannumaa labsineetu ammoo labsamtee hojiirra oolcha dhaabni lagannaa isanii yaamu hin jiru jechuudha unfortunately wanni karaa silaa gara waraana keenyaatiin godhamtee gaarii yoo hanqattees we just do it akka shabboo miidiyaatti lagannaan labsame sa'aan amma har'a haasoo kanarraa jalqabne lagannaan labsamte lagannaan kee hin bitiin tabittaa qofa irraa haasawaa jira jechuudha haga lolli walloo kun dhaabbatu namni tokkolleen namni oromoo taate isaanirraa waa takka hin bitatiin sarviisa isaaniitti fayyadamin reesturaantii isaanii wala hattaa biyya alattu jechuudha Minnesotaatti mee haawuluu laallu jechuudha mee torba hin dhaabbata isaaniif hin himamara wanni kun hin caqasanii jechuudha gaafa nuti tarkaanfii akkana seenne ummanni kun harka irraa fudhate wallorra yoo khatti usnu taate immoo ebergaa maqaa tokko hojii qabna ifirraa baanu jechuudha oromoon mataraa ifirraa mulqanii haa keessaa baan because maqaa keenyaan dhumaa jirti walloon dhugaa rabbiitii sadiima mee dhaamsallee odoo dabarfattanii fi waraanni bilisummaa oromoodhaa maal godhuu qaba dubbii walloo tanarratti odoo dhaamsa dabarfattanii waan gaarii jeetii yaada ati sagantoota birallee ni qabna yoo tanarratti xiyyeeffannee irra bareeddu jeetii yaada maal isanii fakkaata jiran yoo jara kanarra waan kanarratti xiyyeeffanneetuma taan baruun isanii gabaasa waa'ee walloo kana maal faa godhuu qabdamee isaan gargaaruudhaaf sagalee haa taatu warri hawaasa beetee ijoollee wallollee hawaasatti iyyadha hoggaa rakkoon akkanaa dhufte dafaa gabbahaatii iyyadha miidiyaalee keessan madda nageenyaa walloo maali miidiyaa walloodha global walloo miidiyaa namummaa beetee waa'ee walloo irratti hojjetanillee gabbahaatiif uummata keessaniif sagalee taha ammoo shabboo miidiyaan atiin lagannaa odoo arrumoo labsattanii maal isaniif fakkaata jechuudha arrumaa labsinee sa'aata ammaa tanarraa jalqabee labsinee ammoo deebineeti haga lolli dhumuu lagannarra jira akkasitti hafulan haga wallorraa lolli kun dhaabbatu lagannarra jira nuti warri biyya alaatis warri biyya keessaatis warri biyya arabaa jettanillee dukkaana habasharraa waan bitatina reesturaantii isaanirraa nyaatina nuuf isaan amma lolorra waliin jira akkasitti beeka waraanni bilisummaa oromoo karaa cufe adeero cufe ni jirtaa keetu akkasitti beeknaa jechuudha yes waraana kuma meeqa eebbisiisaa jirta yoo daandii kana cufne akkami finfinnee ta'uudhaa keessi amanaa jechuudha yoo hebitee anuu akkamitti si abdadha yoo walloo dhumtuuf sagalee ta'uu dadhabde yoo barreessitee gabbaatee niin jiraaf jechuu baatte ebarkaa waraanummaan kunuu beektee waan akkanaa kana dalaguu qabdanii jechuudha wanni kabajaa isaanii toora waan akkanaati maaliif nama miiliyoona 70 bikka buutanii maqaa wallootiin opereeshina gaggeessuu qabdanii jechuudha yes waraanni keenya gatii hedduu kafalu jira nu irraa hafna miiliyoona 70 jiran nuti irraa hafna ammoo walloon teenya kophaa isaanii akka nama beektee firarraan dhalatanitti akka nurraan dhalatanitti akka beektee nama hin qabnetti hadiyyoo hobxoomanii achitti diinaan marfamanii hogguu nama 20 nama 30 baatii 3 dura lolaa ture san duraas lolaa jira loloo akkanaa saqaccaanaa kana ifirraa raamuruu qabna jechuudha karaan tokkichi raamuruu dandeenyu hottee duudaa takkaa oromoo deebisaan kan hinneef walloo kophaa deebisaa kan hinneef malee oromoo deebisaan kan hinneef taraa tan ammoo deebisaa kan nu qabdidha oromoon deemaa achi dhaqallee yoo dhaqullee qabdanii yoo dhaquu hin dandeenye sagalee haa taanuuf beektee maallaqa buufnuuf
lagannaa hagoonu waraanni keenya karaa cufi ibsa nu baasi abaawoon kaafaa'oon ibsa ejjennoodhaa isinirraa eeggannaa jechuudha. Maaliif yoo kanatti gurra buufne malee ummanni kun ijoollee ummata keenya irraan ta'an bara walloo bara hin kabsanne bara amma ramadaana kana keessaa'u irra guddaan namaa yoomuu beetee yoomuu irraa'uu jiruutti hamba hafteef deebanii harkaa saamaa jiranii bara. Ilola dheengaddaa kanarraa'uu hin daddamanne jechuudha namni keenya lafne amata sadeen kana eeguma beetee abiyyiin aangorra dhufe kana qumaara ajaa'ibaati jechuudha qumaara dura gaggeeffamaa jiru. Amma akka odeessanitti waan wallagga keessatti taatee fi walloo irratti duulaa jiran. Nuti duba waan walloo keessatti taateef Oromiyaa keessatti maaliif hin duulle jechuudha. Naannoo wallagga irrattis I think nama tuqinaa hin miidhinaa I don't know. Yoo kidnaap godhuun sin barbaachise waan godhuu qabdan godhaa jechuudha. Nama ajjeesaa nama saniin hin jiru ammoo gatiin kafalamuu qabdi. Gatiin kafalamuu qabdi. Oromoon bikka jirtu marattu ummata kanaan oodi booda akka jaarraan abbaa gadaa baanu. Lagannaan keenya saama nu haasoon irraa haa itti fufnu reesturaantii isaanii warri Minisootaadhaa, warri Torontoodhaa, warri Vaankuuver, warri Xibsii fi Jinnii fi Allicaa fi Maarree adeeroo. Nama foon beeytee ubbaleeyyan keessanii nyaatee beekana namni taraa tana reesturaantii isaanii dhaqee waa nyaatu namuma beeytee foon beeytee ubbaleen keenya kan walloodhaa nyaate. Haga yoomii at least mee loluma kanaafuu tarkaanfii kanaafuudhaan. Kana booda itti deebinee irraa wal mari'annaa jechuudha. Itti deebinee irraa wal mari'annaa nuti gaa haga beetee qalbiin teessan bakka takka deebitu jennee waan lagannallee tursiisuu barbaanne ati ammarraa nu haa labsan. So haasoo kiyya kaarraa harbarraa labsannee irra waliigallee mee isa yaada kannadhaa at least namni dandeessu namni rabbiin sii laaffise namni beeytee lammiitiyyattu walloon hirmaadhu irratti. Namni walloof dhimmamte irratti hirmaadhu. Beeytee irbuu waliin seenne namni arrabooda reesturaantii isaanii seenee nyaate nama foon keenya nyaate. Namni geejjiba isaanii yaabbate nama beeytee reefa walloodharra dhaabbate. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa labsa irraa eeggannaa ibsa ejjennoodhaa tarkaanfillee yoo fudhatte maqaatti fi godhe maqaa fi godhe. Arra yoo hagana goote Oromoon tun hundi mataa ol qabatti jechuudha. Lolli kunuu sababa keessaniin dhaabbatee maqaa guddaa waraana bilisummaa Oromoodhaatiif. Gwaatsiyoon gommaa lama as tanaffastaniin dhufan hin beekaa garantii. Gommaa lama. Poolisiin Oromiyaatu godhaa jechuudha. Dhokkodhaati gommaa isaanii kanas tanaffasa. Karaa sulultaanis karaa beetee qorkeedhaatis qorke moosaan maal jedhanii. Waluma nama akkam meegaa yaada kanarratti bilbilaatii yaada kannadhaa. Usuun tun nu baastu jechuudha. Amatu akkuma bara amatallee oduu eeganii gaarii amataa mi bar. No. Baatii sadiitti baatii lama nu deddeebi'aa jedhanii jechuudha walla gubbatti. Lolli kun uummata wallorraa dhaabbachuun taa'u ilaa guyyaa qiyaamaa hamma Oromoon taan beeytee gatii kafalchiisuu jalqabdutti kottee duudaa. Walloo ajjeesanii nagaan jiraachuu hin dandeenye. Akka barbaachiftutti immoo dubbiin jabaachaatu adeemnaa jechuudha. Oromoon beeytee naannoo Oromiyaa keessa jirtan kan Finfinnee keessa jirtan saama nu haasofne kanarraa jalqabaatii waan isaanii nyaatinaa hin dhuginaa. Geejjiba isaanii yaabbatinaa. Suuqii isaaniirraa waan bitatinaa. Tatti gurgurachuudhaa san ifirra firdii godhe jechuudha. Waan gurguratinaa isaanii hin jennu. Ammoo irraan bitan. Meeshaa boolakkoofsa isaanii maxxansii fi dubbii lagannaa irrattii fi waraana bilisummaa Oromootiif maal dhaabtan? Jaalmarroodhaan maal jettanii? Waraana bilisummaa Oromoodhaati guututti. Egaa yoo arra mul'anne yoo mul'attanii jechuudha. Waraana qabnaan guyyaa kaarraa kanaaf jechuudha. Guyyaa kaarraatiif. Waa'ee walloodhaa usuudhaan bira dabruu tana ifanne. Ifannee jira. Mee ilmaan wallollee nu bilbilaa. Hamilee isaa kan inni dhufu mee barruu teessanillee naa barreessa anis walloo naa barreessa wajji jirraa isan wajji jirraa anis walloo naa barreessa
anis walloodhaa barreessaa hundi keessanuu rabbi isaan hanassaru rabbi isaan cinaa haa dhaabbatu anis walloodhaa barreessaa ammoo nutuu maal godhuu qabnaadha barruu tana alatti sagalee isaanii ta'uu irraa alatti lagannaa hojii oolfachuu dandeenya lagannaa maqaa walloodhaatiin waraanni bilisummaa Oromoodhaa ta'u yoo walloo dhaqee dirmachuu dadhabe Gwaasiyoon irratti Darra irratti Sululta irratti cufuu hin danda'u lixa shaggarillee wayitee Wallagga irraa akka isaan Finfinnee seenne godhuu dandeenya eba geejjiba buufteetti bar deebi'aa jechuu dandeessan kan hunda haasoon na barbaachisu jechuu kiyya miidiyaa gubbaan jira wanni godhuu dandeenyu waan kumaantamaa jira jechuudha. Yeroo itti yaadde karaa itti walloo kee gargaaruu dandeessu hedduu jira. At least nu biyya alaatu irra waan qabeenya keenya jabeeffan. Reesturaantii isaanii raawwu barfoo wanni sanitti haa ta'u nje. Namni achi dheeyxanii nyaatan nama foon ubbaleen keenyaa nyaate. Sifuun sifaayin jechuudha. Taraatana haga lagannaa kana fixannu reesturaantii isaa irratti baanii keenya jira. Tongo walloo duutoota akkamitti isaan bira dheeyxee nyaataa jechuudha. Jaha tokko afur duwwaa lama jaha duwwaa jaha lama afur saddeet dawwala dhugaadhaa yaada warri anis walloo itti hafu obboleeyya kiyya galatooma fayyaada. Mee bilbilaati obboleen keenya kan walloodhaatiin illee isaniif jirra maallaqa illee buusaa fi gargaaraan isaan cinaa dhaabbadhaa because lola biraatti toota isteema kaarraa kana qofaa miti jechuudha. Dubartiin har'a hospitaala keessa ni agartanii jechuudha. Madoo isaanii fudhatanii dhaqanii bikkatti dheessanii illee hin qabanii warri anis walloo itti galatooma lagannaan labsamee jira. Har'a guyyaan har'a Juulaay 12 July 12 2022 sa'aatii ammaa kanarraa sa'aatii sagantaa keenya fixanirraa jalqabne hottee duuda irratti lagannaa labsannee jira. Eegaa labsaa birgatti qabdan jechuudha. Yeroo qabnu jechuudha sana horaa usan yaamna ammoo ajandaa lagannaa kana deebinee guyyaa biraa raasawna ammumarraa jalqabne reesturaantii isaanii dhaqin biyya keessa warraan bitatiin yoo rabbiin fadhee miseejii nu dhiisa lagannaa kanarratti anis akkanaan godhaa haa arkan walloo tuqamtee because yeroo hin qabnu malee sirnaanuu wanni hora yaammanneetu godhachuu dandeenya. Hora ammaan duratti bar lagana irratti walii galleeti yoom godhanna waan dura dhiifne jechuudha. Amma rakkoon soomanaan nu dhufe soomana dabarsinee soomana booda jennee soomana boodaas keessummaatu nu dhufe keessummaa tana jechaaf bulchannee amma immoo yeroo ittiin qabnu jechuudha. Lagannaan labsamte. Lagannaa beetee irraan bitannuudha amma. Ta gurguraa strategically ogeessatti yaamneetti irraa soofnaa lagannaan beetee walloodhaa maqaan isiitu lagannaa walloodhaati. Maqaa wallootiin lagannaa hottee duuda irratti labsine 12 duwwaa 7 22. Haga lolli kun dhaabbatutti lagannaan itti fufa. Haloo. Gaarii jechuun ni dhagahama. Sagalee kiyya dhagahama. Itti dhagahama. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtan Oromoota addunyaa kanarra jirtan maraafu duraan dursee Eid Mubarak isiniin ja'a. Itti aansuudhaan shabboo miidiyaanii fi jaallegammeen hedduu galatooma ulfaadhaa fayyaa ta'a. Dhugaa umrii dheeraadhaa waan hin jiru kabiraa guddaan qabu galanni keessan bilisummaa saba Oromoo haa ta'u. Maaliif jennaani yeroo maraa yeroo wajji deemaa waan jirtanii fi jannatul firdawsii illee rabbi isin haa kennuun ja'a. Maaliif namni waan gaarii dalagatee waan gaarii yaade wama gaarii argata. Wanni isin jettanii dhibbaa dhibbatti akka gaariin nu ta'ee jira. Wanni nu ta'ee fi dhugaadhaa yoonii fi walloon achi olin miidhamtu yoonii fi Oromoon kaan usee ciisu uummanni kuni guyya guyyaan itti deebi'ee waan irratti dalagaa yakka hamaa irratti dalagaa. Kanaaf walii hadooduu dhabuun kun deebi'ee nuus gaagee walloollee gaagee
ififillee akka gara dhabnee waan taana jechuu kanaafi wanni kun hammumaalee galamuu qaba jechuun warri karaa cufuu danda'u silaa'uu nama naannoo sun jiru namni naannoo sun jiru karaa sun cufee akka isaan walii yoo torbaana tokko walii gad deemuu dadhaban waliin eegintu harkarraa fudhatan jechuu isaanis gattaanii wal mari'atan yoo niif kana goone akkana nu godhani kanaaf ifumaaf laagaa ifitti hin qabnu yookaan ammoo muka ifii gaditti hin murru haadhiifnu yoo walloo dhiifne karaan keenya nuuf banamaa jaanii dhiisu jechuu kanaaf wanni kun ammumarraan eegalamuu qabaadha. Kan lammaffaa waraanni keenyas tarkaanfii fudhachuu qaba nu agarsiisuu qaba rabbiin isaan haa gargaaru itti aansuudhaani bilisi hoogganoonni keenya yookaan warri hayyoota jennuunis dafanii reaakshina fudhatanii akkaataa wanni kun qindoominaan itti diinagdee illee burqurrattullee hojjechaa jiranii waan nama gaddisiisu garuu namni keenya warri ala jiru waa kannuu ni barbaada garuu ammoo nama qindeessuutu hin jirre garuma Wallaggaatillee taanaan gaagaama jiru kana ummata beelaawaa jiru ummata dhumaa jiru kanaaf qindoominaan hayyoonni afaanumaanii as bahanii hayyooma ta'an malee akshinirra hojiirratti hin jiran rakkoon keenya guddaan kana namni waa kannuu dadhabeetii miti namni waan facaatu takka osoo hin ta'in if keessa as bahanii waan takka hooggananii deemuunii dadhabaa jiran waraanni lola jira alaallee agaraa jirra waan lola guddaarra deemaa jira garuu ummata buqqee kana at least akkaaniif lubbuun keessaan baane raashiinumallee bitanii nafaqaallee bitanii hiruufi waan takka garuu hayyoonni meediyaa garagaraarra bahee as iyyu kuni akkaataa ummata ala jiru kanatti qindeessee ittiin horii kanallee bakka takka buusee horiin hagi kuni gara Wallaggaa haa deemu horiin hagi kun gara Shawaa haa deemu bakka ummanni buqqee jiru haa dhaqqabu hagi kun gara Walloo haa deemu jee nama qindeessu hin jiru maaliif kun ta'uu dadhabe wanni nama ajaa'ibsu kana namuu riphise sheekootiin riphiste hayyoonni riphise warri nu waa beeka juu riphise hasilaa waa kannuu danda'u dargaggoon silaa waa kannu bakkatti kannu dhabe mi'a mumarraa'u dhiifamaa wajji mi'a rumarraa'u namni waan Walloo kana at least horii wali qabee bakka sun dhaqqabsiisu atti gaafatama fudhatu kanamuu isarra waa ergu as ba'uu danda'a waan nama gaddisiisan mee biliis ni gargaara kanaaf obboleeyyan keenya biraa isaa dhaabbannu mee waan kana irratti haa hojjennu wanni kun waan guyyaa tokkoof lamaatii miti gartee ma waan marra takka dubbatanii dhaabanii miti garuu wanni kun waan suduudhaan waliin dhaabbatee deemu akka ta'uuf mee hedduu hayyoota qabnaa waan karaa kanarra nuti xiyyeeffatu barbaannaa yaadubachuu qabaane gama kiyyaan yoo kanan ta'in kuma wanni wasassabnuuf illee hin jiru obboleeyyan keenya dhumaa jiran ammoo yoonii fi goofaa hundi illee yoo baname irra gaarii ture baname garuu eenyuuni banameedha osoo nama sun hin beekin namnummaan tokko akaawuntii banee baankii banee goofandii asiiti jechuu osoo hin ta'in itti gaafatamni beekamaan jiraachuu qaba namni horii isaa karmatti hin ergu kanalleen hayyoonni hedduun jira warri gartee akkasitti sagalee bareedan as bahuu qaban hojiidhaanii hojiin waa agarsiisuu danda'u qabanii kana duuba dhaabbannaa jechuun wanni dala'innus wanni qabnus kasaaniiti garuu ammoo nutillee yoo wanni sun jiraatte malee akkanuma namni karaarraan hin dhaabbatu jechuun kiisa kanallee beeku qabu kanumaan jaa galatooma fayyaa ta'u warri biyya keessaa dhumaa jira garuu warri alaa kuni haagasirraa wal qindeessanii wal jala deemnu miti namuu bakkumatti kan nu dhabee afaan baajjaa'ee akkuma reefka wayii namu marmasaa keessa ciisaa jira ala kana nama miliyoona olii jira garuu kun cuftinu rafaa jira galatooma fayyaa ta'a rabbi nu gargaaru garuu waa'ee lagannaa akkamii waa'ee lagannaa ani silaana akka keenyaatiin arrarraa lagannaa warra chirra qophaa'ee waan sun hojjetu diinagdee ammarraa eegallee erguudhaaf ani qophiidha nama sun waan sun hojjetu ammarraa waan hin danda'uun erguudhaaf qophii maaliif jennaani wanni irra caalaan maali
afaanin haasaa osoo hin ta'in hojiidhaani nama xiqqaa tokko kan akka waan niidhaa deemee waa mara tarkaanfii fudhachuu danda'u godhuun gaari. Callisuu miti. Hammasiitu waa mara callisiisa. Kanaaf ani gama iyyaan dhugaa rabbii osoo lagannaan kun ammarraa eegalee tarkaanfiidhaan bu'aa irra buufanne ilaallee bu'aa torbaana dhufutti buufanne ilaallee wallorraa uummata kana callisiisuu dandeenya. Isaanillee taanaan afarillee yoo ol dhufee wallodhee akka naannoo afar tokko akka gara Finfinnee ol hin seenne godhuu danda'uu qabna sila. Kanumaan jaagalatoome fayyaa ta'e garuu umrii dheeraadha. Isin malee namnummaa waa Oromoo dubbachaa jiru hin jiru. Meediyaan tokkollee garuu galatooma rabbi umrii isin haa dheereessu. Obboleessa keenya qaalii galatoomi jennaan ulfaadhu namoonni birallee bilbilaa mee lagannaa tana yoomiraa la barbaadan qoratti yaaman namoo bosawwatan irraa labsan lagannaa birmannaa walloo fi wallaggaa otoo jenneen maal isaniif fakkaata because bikki lamaantu miidhama jajjaboo keessa jiranii lamaan kanatti maqaa ammaaf jechuudha lagannaa kana deebineeti seeratti tumnee ammaaf ammoo birmannaan tuni tawa walloodhaati maqaa lamaaniitiin odoo goone gaarii jetti yaada lagannaa birmannaa walloo fi wallaggaa kajuudhaan lagannaa kana armarraa sa'aatarraa labsine reesturaantii namni biyya alaa jiru dhibbarraa dhibbatti hojii oolfachuu hin waan bitin keessaa reesturaantii isaanii dheeyxanii namni nyaate nama beetee foon beetee ilmaan walloodhaa nyaate. Haaloo. Ayyee galatooma shabboo miidiyaati gammeeniifi. Sagaafa uummanni amaaraa akkasuma bulchinaa dhugu san ulamaan cufti sheekootiin cufti haateeti akkasitti dhaabbatte. Ammoo walloon tun Oromummaa fi Muslimummaa beekamti. Maal ta'aniiti ja'anii ta'an ulamaan teenya sheekootiin isaanis balaaleeffachuun qaba waan diinaa qaraanii diinaa beekaniif. Wanni tun isaan laalchifti akka gaaritti yeroo hunda dhiida qabnu yeroo soommanaa kana eeggatanii walloorra duuluu jiran waan kana taateef ulamaanii fi sheekootiin bakka jirtan hundatti wanni kun isin laallatti hara namaatiinillee hara rabbiitiinillee isinii diinaa qara'ee beeka isin laallattii qaraatanii beeytanii jechuudha waan rabbiin jedhe osoo namni keessan dhumu osoo namni keessan yeroo iidaa yeroo soommanaa wareegamaa jiru isin uffanii taa'uu tana rabbi biratti inshaallah wal gaafannaa hayni dhugaa amantaa takka wajji qabnuu fi oromummaa wajji qabnu inshaallah rabbuna guyyaa baruusan rabbiin ni arkaa guyyaa san wal gaafanna oromoo akka jirtanitti osoo jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmata haa godhuu fi akka inni qeetti lagannaa amma gammeen jiru kana osoo ni caljattanii ni yaadatanii Oromoo maal taatan ummata keessanii hawalloo fi wallagga keessa dhumu jiru bira dhaabbadha somba yoo onnee yoo dhaban sombaan nama duta jee jaarraa abbaa gadaa rabbuma sodaadhaati Oromoon bakka jirtu qabsaawaa ka'a yoo qabsooynee diina kana birraa kaafne malee gadadoon teenyaa fi ajjeechaan teenyaa fi rakkoon teenya nurraan dhaabbattu hayyoonni keenya hoo maal taatan hay wahuma guurrachuu fi dantumatee sanii deemuu malee ummata kana yoo isaan rakkoo qabaatan biran dhaabbattanii jechuu saniifuu ummanni Oromoo kun isin qaba ummata Oromoo kanaaf deemu jirtan qabsaa'u jirtan takkaa'u bilisoomsu takkaa'u ifa baasu waan kana taateef maaliif isin hin laalchifne wallaggaa fi walloon ilmaan Oromootii jechuu dhaabbattanii namni dhageettii qabdan ummanni isin jala deema ummata dubbachuu wanni kun dhaabbachuu qaba wanni kun akkana ta'uu qabu jechuun hayyootaas irraa barbaachifti jechuudha. Qeyroo fi qarree Oromiyaatiif yoo eebba barbaadan yoo du'aayii barbaadan yoo azalli keenya nu haa toluu barbaadan rabbiif jecha haa qabsaa walloo fi wallagga cinaa dhaabbadhaa ilmaan Oromooti. Ha amma isin bira dhaabbachuu dhabdan ammoo
agar keessan irraa dubbintu abaarsan irra taasilutti hab saniifu yeroo amma jiru kanatti teknoolojii ammayyaa kana guddattee namni argu jiru yeruma soommanaatii fi yeruma iidaa eeggatanii ummata walloo kana akkana daaraa godhu jiranii jechuu ganamaa galgala ajjeesan saniifuu ummata Oromoo maal taatan lafarraa haa dayyuusa hin ta'inaa namni waan saatii falmate dayyuusa ta'a dayyuusa hogguu taatee hotte duudhaa tana rabbiin sirra sallateeti gabrummaa si qopheessaa jechuu maaliif nama xiqqaa tokko rabbiin sirra sallata yoo ati waan keetiin falmate kanaafiin ulamaa teenyaa fi sheekotii teenyallee anaannata kanaafiin hayyoota keenyallee anaannata kanaafiin qeeroo oromiyaatillee anaannata lagannaan itti fufuu qabdi akka hayyuun keenya jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuuf jeetti osoo lafarraa kaasanii amma fogoo bilisoomne galatoomaa garaan keenya nu gubee garaan keenya nu madaa'ee waan Oromoo taaneef saba kaneensaa bakka dheeynu hin qabnu saba keenya hedduu takkaan isin jaaladhaa galatoomaa asumaanillee Eid Mubarak isin hundinuu galatoomaa gammee fi shabboo miidiyaa rabbiin umrii dheertuu miidiyaan teessan rabbi isin haa ol oofu inshallah rabbuna hedduu takkaan isin jaaladhaa galatoomaa shabboo ni gammee uqaanurraa buqqifte yeroo hunda Oromoo dhugaa rabbii ija taatee bakka hunda dhaabbattee ha dubbattu suma galatoomi zajaan kee jannata haa ta'u yaa Oromoo warra garee sanii shabboo miidiyaa kanattillee waa dubbatan saniifuu isinillee ilmaan Oromooti gammeen gartee Oromoo hundaan dubbata nama tokkoon dubbatu akkasitti beekaa rakkina bakka jiru hundaaf dubbachaa deemaa karaa tokkoon dhaabbatu inni miidiyaadha kaccittiisan beekaa sammuu teessan hin dhiphisinaa yaa Oromoo bal'isa alaala namni sammuu dhiphatu waan garaa malee waan biyyaatii fi waan namummaa Oromummaa hin beeku jechuudha waan sabaa hin beeku namni sammuu bal'atu immoo waan sabaa beekaa jechuudha kanumaan isin jaa galatoomaa afooyinaa lillahi yoon keessa kutallee jazakallah naajiraadha galatoomaa. Ayyee obboleettii teenya qaaliin ulfaadhu galatoomii yennaani lagannaa irraan deebi'aa lagannaa birmannaa walloo fi wallaggaadha. Atiin jarri lamaan kun hedduu miidhamanii maquma isaaniitiinuu beetee labsannee sa'aa tanarraa oduu labsannee maal isaniif fakkaataadhaan. Ebarkaa yeroo hin qabnu jechuudha. Jarris nu caqasaa beekadha. Qabsoo siyaasaan beekadha afaan qawwee qofa poolitikaadha. Miidiyaa kana ni hordofanii jechuudha. Waa'ee walloodhaa hoggaa dubbannu yoo boonyeetu magalle itti fufanii jechuudha. Yoo ammumaa akshina sa'aa amma nu dubbanne kanarraa jalqabee lagannaan labsamee jenna nuti. Isanuu maal jettan? Nurraanii fudhattanii irratti ni hirmaattanii habiyya keessa jirtu habiyya alaa jirtu diteelii hayyuu irratti afeerree guyyaa biraa irraa haasofnaa rakkinan qabdu ammoo sa'aa tanarraa jalqabdee irraan nyaatin irraan dhugin irraan bitatin geejjiba isaanii yaabbatin lagannaan birmannaa walloo fi wallaggaa labsine jennaa isa maal jettan haloo Assalamu alaikum akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii galatooma gamme galgaloo malee shabboo miidiyaa isin hunduu baay'ee galatooma waa'ee siyaasaa irraa gammeen illee haasaa jira ani yaanni kiyya tokkuma qofa ka obboleessi kiyya amma obboleettii tiyya dura dubbate suni haalli itti gargaaruu fi akkaataan itti uummanni kun gargaaramuu jedhee waan yaade irratti ani waan ofiitii yaa arge irratti yaada hima jedheeti jirraa permanent jirraa ka uummataaf qophaa'e jirraan gamme galgaloo isin ibsuu danda'a inni waa'ee kanaan sirriitti beekaa haala jirraatiin haala orgaanaayiz sirrii ta'een qophaa'ee waan jiruuf yookiin kuban qabdan ta'a galuu uummata hundaafuu haala laafaadhaan uummanni keenya ka wallaggaa ta'ee uummanni keenya ka walloo ka arsii bakka hundaa harar akkaataa itti gargaaramuu danda'u haala laafaadhaan guyyatti doolaara tokko kennuu qofan warri diyaaspooraa jiru osoo namni miliyoonni doolaara tokko qofa kenne guyyaa tokkotti miliyoona tokko qabna haala baay'ee laafaa orgaanaayiz ta'eetu jira ummata kiyya yeroo hundaa baay'ee irratti kompileenitu jira akkamitti gargaaraa ofii garuu yaanni kun qophaa'ee qulqullaa'ee ummataaf gadi ba'u namni irratti hin hirmaatu namni tokko guyyatti doolaara tokko qofa yoo kenne
waan guddaa uummataa dalage kana akkanatti shabboollee hin gaafadha shabboo waan kana liinkii akka uummataaf achirra baastee waan jirraaraallee haasofitee akka sabni itti gargaaramu haala laafaadhaan ammallee achi keessatti orgaanaayiz ta'uu danda'a uummanni kenna tokkummaan achi keessa dhufuu danda'a. Kanarratti akkan hojjetan isin jannaa carraa nu kennitaniif baay'ee galatoomaa wanni itti jirtan baay'ee qulqulluu fi gaariidha galatoomaa isin jira. Ayyee gaarii isan akkanatti walii tilmaamuun gaariidha. Ati waa'ee jirraadhaa jirru basanii yaabna. Bareedduun hojii babbareedduu warri jirraan hojjetaa jiran hedduudhaa jira. Isaan isanii afeereetiin peejii isaanii isaan yaamneeti haala isaan hojii qindeeffachuu irra bareedduudha. Waan jaarmiyaa walaba ta'aniif odoo ofishaalli isaan hojii naasofne akkanaaf akkasiin jennu ammoo jirraan gargaaraa jira uummata Oromoodha. Jirraan jaarmoota gargaarsaa kan nu amannu keessaa tokko yaamneeti waa'ee walirratti karoora isan qabdan maali jennee irratti isanii afeerra. Komii beetee eessa gargaaraa ta'ettu sani jirraanis opshina tokko jechuudha. Qaamni biraatis yoo kan jiraattan taateen as baha. Ammoo jirraa karaa telefoona isaanii bilbilee fi isaanii yaamuudhaaf yaaliin goona. Lagannaan birmannaa walloodhaatiif wallaggaa sa'aatii kanarraa jalqabnee ni labsine jechaa jirra. Ummanni Oromoodhaa warri lagannaan kun ammarraa jalqabee labsame jettan takka naa barreessaa. Warri beetee lakki ammaa mikaayattan lama naa barreessaa. Asirraa illee sarvee keessan ni fudhanna. Warri bilbiltanillee waraanni keenya karaa cufuratti maal dhaamtaniif lagannaa kana ammarraa jalqabnee lagannaa birmannaa wallootiif wallaggaadha. Hujirra ammarraa labsannee maal isiniif fakkaata? Haloo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shabbo media akkam jirtan nagaa fayyaadha bagaa'idha. Barakum tokko fi dhibba afurii fi akkasiin isin ga'een jaa hedduu galatooma Shabbo media gammee fi shabbootii hedduu waan namatti tolarra haasawaa jirtanii waan isinirra haasawaa jirtan tun hedduu garaa nu qabbaneessiti garuu wallaahi haasawa kana qofaanii miti hojiin agarsiisuudhaaf hojiidhaan irratti bobba'uudhaaf wanni hojjechaa jirtan galmee fi gaammeedhaa fi shabboolleen asumarratti kan uummata asitan waa'ee walirratti hedduullee dhaggeeffannee mu'attanaan dalagaarraa dhufee ol ta'ee meesajii garaan isin dhaaluu jalqabe waa'ee irraan bitin ittiin gurgurinii duraan nutti beekna garuu wallaahi an Oromooti jedhan asirratti komii guddaan irraa qaba. Okkotee beelaa abbaa jala tufataa jangaamee galgaloo Oromoon waggaa jettuu jechuu qayya. Kanaafuu gabrummaa nuuf dheerisu jira malee waggaa walloon dhumtu, waggaa wallagga dhumtu, waggaa booranna dhumtu, waggaa gujiin dhumtu nuti cal jennee firra laaluun ka Harargee taa'uun ka Shawaa taa'uun ka Jimmaa taa'uun yaa Oromootiya nu wal dhorku jirti nu nyaachuu jira nu wal nyaachisu jira malee sabni kaanis walloodhaan jettee magaafa ammaan duras wanni qoqqobbii irra kaasise wanni kanarratti nalagayaa kanarratti hedduu qeeroodha ta'e carraa guddaa qabdu ammallee qeeroon san jirti feetu mana keessa jirti feetu ala jirti feetu biyya alaa jirti qeeroon amma yeroo ammaa wanni godhuu qabdu gabrummaa tana fira dheeressuudhaa miti. Diinni keenya sirna Abiyyi Ahmad jedhamuni sirna kana firraa buusuudhaaf qeeroo fi qarreen manguddoo fi haayyotiin teenya guutuun hidhatanii maan kaana teettuun yaa qaban lagannaan qoftiif bu'aa miti lagannaa tanuu jalqabanis lagannaa seera qabeessa taatu akkuma fakkeenyaaf obbo Jawaar Mohaammed gaafa lagannaa godhu hawareegames hawanni ta'es gammeenuuf jirta adittirra Jawaarillee dalagaa biratti biizii ta'e lagannaan tun kita sirriitiin guutee lixaa fi bahaa fi kaabaa fi kibbatti waa'ee lagannaa walloo tanarratti sirnaan namichi irra miidhamnullee bilisummaa dhandhamuudhaaf deemnaa beekadhu ture waan keenya fudhachuu deemna. Kanaafuu qarree fi qeeroodhaan feetanii Abiyyi hojjetanis taatan feetanii uummata taatanii jiraatanis taatan yaa Oromoo bilisummaa tana walumaan dhandhamna malee kophaan dhandhamnu. Bilisummaan Oromoo fi Oromiyaadhaa walumaan qabna. An akka Badri Ibraahimitti waliin jechuu barbaadu gaammee galgaloodha. Wallaahi wa billaahi hogga walloo bara meeqaan tam asirratti
ولون تجي خراب فارين تسيرني بتاني خراب أمارات تسيرني بتاني نو تفتح ملي سبا كم مليون تربات اللي في جتة نو تفتح كيسة أكورمون ما يسانجت تطيب أورمون وين دو جتة تورتين درا أنا إنجن نجت ورا غيار خاصة ما جتة أورمون ساري تفتح أبغى تفتح ساري يلدوني تفتح سبت لي كانكم قالوا هو قال نمني سمنه إنه تفتح وان كان هو جتة خنا قام مسمر راهو جل كبير بيه بقول أسمرت أرومان ترى راهو ببرات سرعة خايم أكون تبين يوني في خبري سخي هاسيري فونتنا سن أسرني تعتاد سن نومت تنسي سنا دابنا برباطنا نمو وجين قلك أمان وجي تمنوس وجي بينوس قبل ما فرد تيري سورة وني نجتو برباطو كبندري إبراهيم تي يا أخي أمة لكون جرب بقداجي أمة متي أمة نجيجي سدي بوم برباط أمة understand لما قرومتي خنا كيرو في كرم بيخسيرتن تجاه ولا جيسا إياه يدبرسا لجنا الرابطين التنقوين نما تقوها إذا الرابطين قلتن نما إيجا بوليسا خي سنتين فون جرا يا فون جرا بوليسا خي بوليسا سني تبرسون ما راجع تأبتين بايت باندورا يا تو جيتين أبدتا خرافو ترى قدال إبدو سلام ما يساني وايسني خلنا فني أسمع قدال لين كمان وانا ما قمت ساسو تاني وبريك كيرا كسبت خراك أبتني دي تكاي قدولا جرانين يروم فترو قالوا نتجا تواي أروموتا أكم مقامين سوتي شبوه قاتوا يلوك الديسي كنا تلا قرنوا قوتوا خلا يدونا ما تولتني لا بلتو في مالي ننجل تقامي أمو مرة جل كبي فولا خيسان سركاتي أكاونتي نوبني نوتسيرت ترجينا أنا والله تنمي خيني قدامه أنا بحارر جت تنمي خيني قدامه جيم نمي خيني قدامه نوت أبارو روت أبارو رفمي أبان نملي ميديا شبوه تاني أبارو ميرو برند أبانو خالي ميدا مس هي يوتي خارنا ميرو اللي نوتي خيجورا ميدا اللي إمبر بانو جتوا كم ما جنو خالي ورمو ولو سبا مارا خلا ميتس نوتي أبا ميدا ما تكلم ميدا برند أبان ميدا برند أبان نملي يوم يوتنا كان بدون دبلو ميديا كجلي ما شاء الله ميديا الجزيرة BBC تقول له عطوا بريكي يا بين كراجة تيسا هنا بولا ديبنا أنا في شبو في على شبو تنينجا الدوس لها سواء كمان يروح كرا خرف يدمه هنگاسا جباتين تلر وان اللي جاور وغارب ببرباد وان هنگاسا دوبتلي وجالا ما إندك إسترين دك فتكلوا يجيسين لايف رابطني هنگاسا اللي جبان وجالا مو وده بارتي كأنه خمان تنجرنين مرة لين دوغلتو من جال غويا متاول نكابي كعارت أفان لسان تجانين تحاسبتي مرة جال مرة دان سيدو بجرنا جانين جاهنومتي مرة نسكارينيس والتهدا أوروميا يرو جواب دو استيكارون فنولي سنجا كم قالوا هورا بولا يبنا أنا بليسكي يقولون ما وبليسكي يا بليتي هذا دوبتي كتاجرني شرّاكتي سافي هاسوني دوتواني بليسوما تيجي تيجرو هاسورة وجيران يا أخي خروما بنمو قندوم جيرو خيست يو خنا خوتيو أبي يور كذا نسون أبي جينا كأني أورومو يكتة أكا إني هركا كأني خيست أول قرن الدنيا كأني قبل ما فرد إيرسو جيو جنة أورومو نفيد قبل ما فرد إيرسو جراجيتين أبدا كما تاخياتن ولا لومتي هرجين نتيس كم لومتي ولا كان لومتي هرجين نتيسي شوان نتيس ما جت تروح وياه سبا ولا إنجلي سبا والله أكل تور ويا تربان تقول خابوتي ولا سندي يا أخي بيتي كما تقول الدنيا بكذا سبب ميول تربات ما تاني تخرمان سنجي تربات بولينكيا ورا بولا ديبنا قالت توما نسنجا والله مالي بني نري فإلا ده دفيق قاف سلافي حاسويني سلا والله فتي اتيادي سني حاسو نافاني بدا مالي فقوقا مالي نتنقى أمتي آيوتا كينيا أبوتي تينيا تدري رفجان كنا حاولي كبنو نمالين كبدول لولين سنجا وبريسك يقام يقال تومين سنجا شابولي شابو هيو ورا بولا ديبنا بولينكيا بيترنا كيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنگاري دا كواتا أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته akka warra online gubbaa jirtanitti yoo taate lagannaa almost akka dhibbatti dabarsitanii jirtan so itti isaayyaatti fufu. Hordoftoota keessan hundaanuu baga waggaa bara Eid Mubarak ittiin geenyaa kanatti aansee dhagahamaami. Inni dhagahamatti fudhaa jira. Kanatti aansee rabbi keenya biraan taate waan amma jaamu wartee tokko waa'ee lagannaati. Lagannaa nama bakka jiruu fi akka keessa jirutti timuu baati. Mataa kayyaan toora amma lamaa ga'e egaa lagannaa jira haa'e.
karaa biraatiin warri gartee biyya keessa jirus lagannaa akka danda'amutti jara kana gartee fuudha qabuun isaanirraa barbaachisaan ja'a. Karaa biraatiin waa'een gartee gargaarsaatis uummanni walloo kun bakka biraatti jiras dhaga'amni biraa isaanii kun gartee hin dhaga'amu hankaniitu uummata Oromoo biyya Arabaa keessa jiru. Akka jirutti gartee uummata kana bira dhaabbadhaadhaa silaa'uu gargaarsa baasuma jiru. Uummanni gartee qabsoo Oromootii fi dadhabaa Oromootii fi gartee beelaa hundallee irra guddaa quba qabu osoo hin ta'in warra biyya gama dhiyaa kana osoo jiru osoo hin ta'in warra gartee jajjabaa warra sanii uummanni kun gartee akka gaariitti biraan haa dhaabbatu. Haas jirullee waan nama gartee silaa amanamaa jiru tokko barbaadan gartee uummata kana bira dhaabbachuun dirqamaa barbaachisaas waajiba gartee wanni kun bira dhaabbachuun. Sadaffaa ammoo warri waraanaatis gartee isaan kanaaf isiniif jirra jechuun hangama kenyaan yoo danda'ame yoonii fi gartee nama 1,000 barsiifatan nama 300 isaan saniif. Amma silaa'uu goblaan 3 jajjabdumaa jira shawaa keessa jirtuu fi lixaa fi kibba isaan kun akka danda'e isaan kanaaf hirmachuun namni gartee yoo nama fiitiif akkasitti hin haadoonne namni kun gartee inni tuffatama isaanii koo gartee qalbiidhaan haa jajjabeessanii oguu dubbatan illee gartee afaaniin walloo fi raayyaallee keessaa bahuu ni qabu. Namni Oromoo ka haasa'u raayyaa fi walloo maqaa gartee keessaa hambisuun gartee danda'amu gartee wanni kun waan biraan nurra fitti gartee isaanuma kana akka waan keenya ta'e tokkotti fudhatti waan ta'eef. Akkasiin hara biraatiin ammoo gammeen waa'ee Ahmad Gurrane waa'ee Ahmad Gurrane kana gartee Ahmad Ibrahim Al-Ghazi jettu kana dhiisi Ahmad Gurraneeti.